yeroo takkamee mucaa kana wanna waa xiqqoo si gaafadhu Abu Talha jidduudhaan. Gaafadha. Okay, mee gaafama duraa sana akka inni wanna jedhuuf mee diinaa ol dubbadhu mee ati nama biraatti dabarsaan oliniiti. Dubbachaan jira barsiisanii galuu dide malee. Okay, wannen siin jedhe. Wangeelli amma ka isin yaa. Hiikkaadhamoo dhuma wangeela barreessuutu afaan Oromootiin barreesse. Inni isin bira jiru. Hiikkaadhamoo hiikameeti moo afaanuma Oromootiin barreesse warrummaan barreessuyyuu? Afaan Oromootti hiikkate. Maalirraa hiikkatan? Kan irraa hiikkate san maal gootaati? Macaafni kun buusaan beektameen amantaatti buu. Maalirraa gootan maali? Maal taate nagaa qabda? Orjinaala irraa waa godhaayyuu malee hiikkaarraa maal godhaayyuu ati? Afaan Oromoo irraa maal godha? Orjinaala irraa waa godhaayyuu ati? Irraa hiikkatan maal godha jettaasaa? Yoo kabbataa wayiidhaan waa kijibee keessa makee jiraate maali quba qaban? Maalirraa hiikkate? Afaan Giizii irraa hiikkate. Beektaa? Afaan Giizii irraa hiikkate? Yaa. Afaan jarri kitaaba barreessuun afaan Giizii beekani afaan Giizii bara afaan Itoophiyaa qofa keessa jiru. Keessan maalirraa hiikkate? Keenya Arabifarraayi Arabifumaan dhufe. Ankasiin jedhe naa deebisiisa kana. Maalirraa hiikan warri afaan Oromoo hiike maalirraa hiike? Siin jedhee bar. Tokkoffaa irratti macaafni kun bu'uun amantamoon amantoota. Tokkoffaa fi lammaffaan hin jirtu sii galtee tokkoffaa fi lammaffaan illee dhiisi. Wama irraa hiikkate oriijinaalli isaadhaan maalirraa hiikkatan? Maalirraa hiikame si bira ga'e? Kanan beektu taanaan maal godhu amantii qaba jettee teessa isaa keessaa bahi malee lukkaa'iti. Koo dhagi suuraa sadiirraa dhagi dubbisee akka bu'eef hin buune achirraa hubatta reete. Suuraa sadii irra jira oriijinaalli keessan. Dhagi dubbisiin jedhamin nu dhugaa ba'a quraanni keetu. Maal suuraa sadii irra jira wanni irraa hiikkatan ati waan irraa hiikkate si gaafachuu jira oriijinaalli isaa afaan maaliitiin jira isin afaan Oromootitti hiikkattan. Waa'ee kitaaba kanaa dhugaa ba'a siin jedha barinnu. Waan dhugaa ba'u haadhiisu rakkoon qabdu itti deebita san. Maalirraa hiikkattan isin jedhe gaafii kiyya maalirraa hiikkattan afaan Oromoo kun maalirraa hiikkamee isin bira ga'e. Macaqasi waa'ee hiikkataatiin miti warri kitaaba kanatti namanne jedha kitaaba bu'ee tuuraatiin injiiniin kanatti namanne jedha warra kafaran isaan badiisaaf qophaa'aniiru jedha. Quraanuma kee irratti. Tayyib haa qophaa'ani rakkoon qabu haa qophaa'ani. Gaman si gaafadhe kana qofa na deebisi. Afaan Oromoo maalirraa hiikkame? Haa qophaa'ani rakkoon qabdu baga qophaa'ani. Baga qophaa'ani. Amma galana deebi'ati. Maalirraa hiikkame mee? Na dhaggeeffadhu keessan arabarraa hiikkate ka jedhu ragaanaa kennuu hin dandeechu keessan maal jedha seete? Falfala nama biraa irraa waraabamee jedha. Arabarraa hiikkame. Gurbaamee arraba dhiisi yeroo takka itti deebita. Falfalli nama biraa irraa waraabame yoo jiraate macaafa harkaa qabdu kanaadha. Garuu mun takkas hin jennuun kan siin jedhe garana deebime yeroo takkas deebi. Quraana keessatti jedhama. As deebiiti. As deebii. Ayyee baasi daddabi. Keessan biraa maa sodaachataadha. Guddisaanii amma kana guddisaanii jiru. Dabi baas bakka akkas jedhu san. Suuraa 74 dhaqi. Baasi yalla. Baasi maal baasi dubbifadhatu. Baasi eegu jirra si guddisneetiin jirra. Wallaalaa kan keetii kanatu yoo haasaasa. Baasi dubbisiin jedhan kun suuraa 24 irra. Maal baasi? Dhaggeeffatu siifan dubbisa kun hoshi. Si dubbisaati maal hojjeta harkaan miilli kan keessirraa citee jiramoo? Baasi bakka dubbise san? Laa dhaggeeffatu sii kunoo. Ni jedhe siin jechuu jira bara. Ni jedhe quraanni jedha kun falfala nama biraa irraa waraabame qofaa jedha. Ni jedhe quraanni jedha gurba. In jedhu akkas baase amma kanas baase. Kuno ni jedhes quraanni jedha kuno. As baase. Dafee as baase ni jedhe quraanni hin jedhuuti baasas. Dubbisi siin jedhan baasii miti simadde hin jiru kutaan. As baasi siin jedhe as baase dafee as baase. Kijiba. Nama baay'ee si daawwachaa jira waan ta'eef baasii dubbisa tumti hin qabdu maddiidha. Gurbaa nama dhibba ja'a miti nuti nama 1,000 2,000 3,000 olla maal taate saa nuti asii wali qabeera malee nama siif jecha asii wali qabameera saa. Ana maal gochuun aan jedha baasii dubbisi. Nama baay'ee si daawwachuu jira naan jedha saa bujaa mataan si garagaleera moo baasii dubbisiin jechuu jira yalla. Mataan garagalee siin quraana falfala nama biraa irraa waraabametti kan amantan dubbisi baasii kunoo kitaaba keeti kun abboo maal taate.
fayyaadha ofii. Yalla yoo inni naa baasuu dide wedduu caalu naa badaa ijoollee. Amma kana si kolaasaa eegi. Dubbisi kunoo. Way amma abjuu laaqamaa fi yookaan sihirii nama biraarraa waraabame amma kana sitti garsiisa. Ofii kiyya sitti garsiisa. Giddii kan kee dubbista, okay? Baasitti itti kaanofta quraana keetitti itti amantaa miti. Naa baasa xalhaa naa baasi wanna wedduu caalu naa baasi amma kana funyaan isaa isirri qaba. Kana dubbisi dura kana dubbisi. Way baasuu diddee baasisiin jennaan dafiiti baas takka ammoo wedduu caaluun sirriga wallahi. Kunoo si dubbisaa jira baasi maa kaanofta. Abdi baasi yookaan namni maan tokko baasa daddafaa yaa jamaa. Banachuu jira qoy. Baasi daddafiti. Amma sirriga qoy. Mee falfala nama biraarraa waraabame amma kana gartaa qoy bakka inni jiru. Baasi shi. Wadduu kajula. Ayo dubbisiif talha dubbisiif falfala nama biraarraa waraabame kana. Isa kana ka fikrii kana wayyaa fi falfalli guddaan isa kana. Kana maa sodaatte baasu. Turre amma nuti si baasee siin sitti garsiisa falfala guddaa. Ayyee dubbisiif talha maan dubbifne isaa? Akkana jaakuna yaa intala guddaa bijjaa jalqabuma isaa dubbisi falfalli guddaan isa kana qoy. Yaa intala guddaa bijjaa miilli kee kophee baleessee maal miidhagaa. Kuno argite amma falfalli guddaan isa kana kuno argite amma falfalli guddaan kun yaa intala guddoo jedhaan intala guddoo jechuun beektaa ta harma guddoo ta dabbaa guddoo jechuun inni ni dubbate dabbaan kan kee guddaadha jalattuu ni dubbate inni nokkana jaa mudhiin kee callee gati jabeessa isa namni harka toleessi tolche fakkaataa handurri kee qadaada isa yeroo hunduma daadhii wayinii baatu hin fakkaataa guddeenni kee tuullaa qamadii isa daraaraan itti naanna'ee jiru hin fakkaata. Tullaan qamadii maali tuullaa qamadii fakkaata jechuun furdaadha jechuudha bar. Bakka sanatti daalleen kan kee jira afaan Amaariffaa irratti bar. Falfalli guddaan isa kana margite. Namni sirraa fudhatu. Macaafa keetii bar kuni namni sirraa fudhatu jedhaasa. Macaafa kan kee fudhattusa. Suura jinnii keessa dhaggeeffadhu Muhammad irratti seexanni tuutoof. Kuni bara kuno ka jinniidha isa kana argite amma kuno falfalli waraabame isa kana kuno kanama biraarraa waraabame. Argite waan intalarra dubbata waan sarbaa intalaa waan dabbaa intalaa waan harma intalaa waan funjaan isii waan gurra isii waan luka isiidha. Muhammad irratti jinnoonni tuutooftee jedha. Ila kuno jinniin maa jinni Yesuus irratti Yesuus inni gurra qabeetii waan argeesseedha mimaan rakkoo qaba seexan. Muhammad irratti jinnoonni irratti tuutooftee jedha laaf dhaggeeffadhu. Meeqa isa kana miti deebila. Akkasiin jedhe isa kana argu jirtaa misaa kuno intala guddoo biyya ka jedhu kana. Inni kuni siigaltee inni kuni macaafa keetii moo macaafa keetii miti intala guddoo dabbaan kan kee agana gaa sarbaan kan kee agana ka jedhu kuni. Ani dhaggeeffadhu sa'a tokko naannoo sa'aatii lamaa si dhaggeeffachaa ture iddoo kana baasennaa wanni sodaattee gara na deebise maaltu jira baasi iddoon baasisiin jedhe kana. Wanni na sodaachisee kun falfala kana argu jirtaami intala guddoo ka jedhu kana. Intalli guddoon ka maaliiti nafi naa himi. Waaqni intala guddoo irraa haasa'u kun kamiin. Waaqa kamtu intala guddoo yaa intala guddoo biyyaa jedhe waan intala guddoodhaa irraa haasawa. Nafi natti dubbata. Falfala nama biraa irraa waraabame akkamitti falfalatti. Falfalli nama biraa irraa waraabame isa kana kun jinjana durriyyeedha macaafa keessa jira bar. Kun jinjana durriyyeeti. Inni hin jedhu quraana keessan tokko jedha falfala nama biraa irraa waraabame. Laa kun argu jirtaa misaa jinjana durriyyeeti kun argu jirtaa harmi kee lachanuu ka jedhu kana. Mee atala lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irra banime. Harma koo gidduun boqotaadha. Jinjana durriyyeedha macaafa keessatti fidamee macaafa keessa laaqamee bar isa kana falfalli mul'ataan. Suura 74 kana dubbisiisin jedhe. Baasi sinjinaan diddee qoy nutu baafata. Gaafa ati baasuu didduu gaafa baasi sinjedhee si kadhachaa ture amma ergan baasiniiti nutu si garafa okay. Itti qaanufta. Maal baasi sinjechaa turre misi kadhataa ture. Maal jedha sirriitti ilaalama. Asitti maal jetti intalli tuni. Sirriitti ilaali medhiis waan falfala guddaadha kana ilaali. Jaalalleen koo akka qodaa qumbiiti inni harma koo gidduu in boqotaadha. Maal jechuu boqotu jechuun? Kana waaqa jedha. Maal waaqni harma intalaa jidduu boqotaa? Bobaa waaqa jala shamarritti akka wanni itti fudhateeti malee inni bobaa waaqa jala waa'ee shamarree fudhachuu barbaadeeti miti waa'ee waldaa Israa'el. Waaqatu harma jidduutti yalla. Na caqasisitti maa.
Suuraa torbaatamii afur diidamii afurii kana. Akkasiin jedhani. Waaqatu harma jidduu boqota. Waaqni harma jidduu boqota harma intalaa jidduu. Yoo dhuguma amantaa Intalli waaqa ammattee teessu kun ka harma jidduu harma isii jidduu boqotu kun intalli tun taakkamii. Taa'ee inni ishee. Intala akkamiiti intalli harma isii jidduu waaqni boqotu kun. Waaqatu jedhe naan jedha isaa waaqni harma intala jidduu boqotaa gurbaa. Biyyeen si nyaatte har'a. Waan adaba baddu akkam godharree isaa galatti qabata. Hin baate. Sana buuteen dandee akkasii ufii kan keetiif. Waan durriyyeedhaaf illee waan qorsa qotaniin tuqa akkanaatu jira si galtee. Lammata safara kanatti deebi'ee waa dubbatu. Ayyee Xalhaa kawanna san baasiif suuraa 74 san kan inni jedhu san. Lama. Baasi Xalhaa ibsan ustaazi. Afaan Oromootiin hin qabu asirra. Abdii baasati yoo kan namni biraatu baasa. Ayyaay. Sorry. والله ما ادري كوب لينك يقول جزاكم الله خيرا. لما تيولي بينسى شكيده. Goblin goda agak stan dia pian hijau. Abdi nama Afif saa kan dhufu fi makiinata akka waadaan gochuu jira. Ayyaayyash. Eewaa jamaa kun yeroo hundayyuu kan ibsamudha. Ayanni kan jedhu waa'ee Walid ibn Mughiiraati. Walid ibn Mughiiraa gubbaarra kaasnee yoo dubbisne argachuu dandeessan hundi keessanuyyuu. Faqaala in haadaa illaa sixru yusar ni jedhe si jedha. Eenyu jedhee Walid ibn Mughiiraati. Nama jibbu nama quraana jibbu jedhee nama quraana mormu jechuudha. Quraanni kun falfala nama biraarraa waraabame qofaa jedhee jennaan Rabbiin dabalataan maal jedhe in haadaa illaa qawlul bashar kun jecha namaa malee hin taane jedhe. Jennaan Rabbiin maal jedhee sa'usliihi saqar saqari isa seensisuufan jiraa jedhee nama kana jedhe Rabbiin akka saqariin isa seensisu saqar maal akka ta'e maaltu si barsiise jedhe Rabbiin foon hin hambiftu lafees hin dhiiftu lawwaahatun lilbashar gogaas gubduudhaa jedhee Rabbiin akkasitti dhaadate jechuudha. Waliigalatti waan namni quraana mormu quraanaan jedheedha. Kun ammoo waa'ee kanaa Yesuus Kiristoosiin maraataallee jedhanii jiranii albaadhessallee jedhanii jiranii Yesuusin waa meeqa jedhanii jiran. Eenyu warri isa morman warri nama mormu waa namaan waan barbaade jedha jechuudha. Namni nama mormu waan barbaade jedhe Yesuus Kiristoos albaadhessa nyaateen quufu jedhaniini ilma abbaan qabne diqaalaadha jedhaniini dabalataan ammoo waa meeqa maraatuudha jedhanii sammuu dabarsee jira qalbii dabarsee waa meeqa jedhaniin akkana jechuun isaanii waan isa jibbaniif waan isa mormaniif akkas jedhan. Kanaafuu akkas inshaAllah Xalhaa itti fufi namicha tokko hoggomsa hin taa'in ilaalaa jira.
Rabbi isaa qajeelchu. Ayyee seena ayyee beekaa jirtaa? Jira olte. Nagaan siif haa ta'u. Ayyee nagaadha. Nagaan siif haa ta'u ameen hin jettu. Nagaan mormitoota Yesuus kun namaaf hin ta'u beektaa seexanaadha waan ta'eef. Nuti Yesuus hin morminaa? Eeyyee qaba. Isinoo? Nuti immoo Yesuus amanneerra waan inni jedhe fudhanneerra jireenya ifaa keessa jirra dukkana keessaa baaneerra. Ati waan Yesuus jedhe ni fudhattaa? Iyyee fudhanneetta manneenire. Waan Yesuus jedhe hunda dhugaadhaa jettee fudhattaa takka sobaa miti dhugaa jettee fudhattaa? Iyyee ani jechuun ammoo ani miti waan Yesuus jedhe waan Yesuus macaafa keessa jedhe dhugaadhaa jettee akka itti amantaa? Qo'ee si gaaffii kee dura waan tan sitti mun qabaa. No. Dura mormitu Yesuus nuun jette waan ta'eef darda kan addanaa baasi. Waan Yesuus jedhe hunda dhugaadhaa Yesuus akkas jetteetti amantee fudhattaayi. Jalqaba irratti ani dogoggoruu hin danda'ani barataadha. Amman nu hubadheef amman beeku siif nan deebisaa. Ani kana sii deebisuun dura. Ani waanuma macaafa irra jiraatu waanuma macaafa irratti Yesuus ifiin jedhe ani akkana ifiin jeesanii. Akkas jettee ni fudhattaate amma. Tasgabbaa'ina isaa jira maarree xiqqoo na dhaggeeffadhu. Gaaffii kan barbaade na gaafachuu dandeessa yoo dandeessi hin deebisaa. Akkana naan jette jalqaba mormitu Yesuusii naan jette. Anaafi ittiin deebinu nama 600 maalirratti. Sababa kanaaf ani inni dhaabachuun barbaadu. Nama 600 maalirratti nama 600 maalirratti mormitu Yesuusii naan jettee na xiqqeessite waan ta'eef anaafi beekaa nama Yesuusiin mormu nama dubbii Yesuusiin mormu namni 600 maal kaati irratti mormitu naan jette kun haa beekanii waan Yesuus macaafa keessatti ifiin jedhe akkas jettee ni amantaa? Mormitu Yesuus min yoo ta'e Yohaannis 10:30 irratti aniif abbaan tokko kan jedhee inni dubbate in amantaa? Abrahaamtuun dhalatiin duraan jira sa jedhe sana waaqa ta'uusaa Yohaannis tokko irra kan jedhu akka waaqa ta'uu kiyyan jenne san akkatti jira macaafuma keessa jirti hankaniin siin jechuu jiru. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti ani humna tiyyaan homaa gochuu hin danda'u. Abbaa irraa akkaan dhageetti nan farada. Hirdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu. Yaada isaan ergee duukaan bu'a malee jee. Ati Yesuus akka humna isaatiin homaa gochuu hin dandeenye ni amantaa? Kana hunda isaaniiyyuu itti dabalee siif himuu hin danda'a. Yesuus nama guutuu fi waan hin si gaafadhe qofa naa deebisu waan Yesuus macaafa dubbatu. Waan ati si gaafatte ani humna tiyyaan homaa gochuu hin danda'u kan jee ni amantamoo hin amantu? Anni namana. Ani waan ati na gaafatte qofan si deebisa. Ani ni namana ishi anaafisi nama Yesuus hin mormu harkanii gaala harkaan jarrara nama Yesuus hin mormu. Ani waan Yesuus asirra dubbate kana shakkii takka malee namana ati ni amantaa? Ishi Yesuus yoo aangoo abbaarraa argate malee homaan hojjetu erga jette akkamitti Yesuus du'aa akka inni kaase hin amantaa? Akka inni aangoo akka inni Waaqayyoon kadhatee kaase naan amana. Osoo inni abbaa sanan kadhatiin kan inni du'aa kaase hin amantaa? Osoo inni abbaan kadhatiin kan inni du'aa kaase naafi macaafarraa naa dubbisi ni amana. Tole. Ati akka inni kadhatee kaase yoon siif ni amantaa? Isa sababa isaa sitti hima maali namana amaneen jiru maal naamansiisa? Sababa waan Yesuus dubbate qofa naaf dalaalate amma osoo hin kadhatin ka du'aa kaase naaf deemtaami? Ani ammoo kadhatee ka du'aa ani ammoo osoo hin kadhatin ka du'aa kaase fidiin siin jee ni amana. Ani ammoo akka inni kadhatee du'aa kaaseen siif ni amantaayi. Sanaaf galetti siif hin galle siifi sababa isaa Yesuus keessa guutummaa waaqummaa namummaa akka inni kadhatee du'aa akka inni osoo hin kadhatin du'aa kaase naaf diishi macaafarra.
Macaafaa eeshi siin kennaati macaafaa nu baasuu dandeessaa? Namni nu baasu jira. Macaafa kan. Eeshi naa baasuu dandeessaa sitti himaa kutaasa. Macaafa kam inni? Macaafa qulqulluu jechuudha. Beeke macaafa qulqulluu kam? Naa baasta yoo ta'e bakka isaa sii kennuufi. Maaliif hin baafne maaliif si gaafadha? Shiluqaas 7 lakkoofsa 12 irraa kaasiiti. Aga 14 yookaan 13tti. Nan dubbisa yeroo gabaabduu keessatti naa baasi. Seni man taa'e mana. Maal jaa? Maal jaa miti baasi nan dubbisa. Oishi. Baasi mee bilbila kee jirra. Luukaas. Boqonnaa meeqeetti? Boqonnaa 7 lakkoofsa 12. Boqonnaa 7 lakkoofsa 12 baasi. Sibiran jiru macaafni baasen kasuun hundaafini. Beeka. Jira baasee dubbisuu mul'atu jechuun sagalee maal? Dubbisiif jira rakkoon qabu. Tur. Sagalee waaqan. Sini dubbisuu dhaggeeffadhaa. Eshi inni balbala keellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanii itti dhufan. Inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokkoof ilma tokkicha ture. Namoonni baay'eenis mandaricha keessaa haadha isaa wajjin duuka hin bu'uu turanii. Gooftaan yommuu ishee argee oo'ee fi hin boo'in jedheeni itti hiikee seericha harkaan qabnaan warri baatan hin dhaabbatan. Inni immoo dargaggeessaanaan sinnaan jedhee achumaan inni du'ee ture ol jedhee taa'ee dubbachuus jalqabee Yesuus akkasitti haadha isaatiif isa dubbisee hundumti isaanis na'anii raajiin guddaan kun keessaa kaa'eera Waaqayyo saba isaa ilaaleera jedhanii Waaqayyoof qubaa dhiyeessan jira.